Wantoota ulfinaa fi kabaja keenya amanamummaa keenya gadi bubbuusan wantoota akkanaa kana gochuun baay'ee barbaachisaa miti jechuudha obboloota koo. Eessumattiyyuu haa ta'u mana madaamii qofatti otoo hin taane hiriyoota keenya biratti akkasuma immoo lafa deemnu kamittiyyuu jechuudha ofitti amanamummaa qabaannee wanta ofirraa wanta qabnu sanatti cimaa yoo taane nama biratti illee kabaja qabaachuutii dandeenya. Egaa obboloota koo mucayyoo kana argaa jirtu jechuudha. Mucaa madaamiitii fi hojjettuudha sararatanyaa isa jedhamudha jechuudha. Akkuma kiyyaa fi akkuma keessanii warri mana madaamii keessa hojjettanii mana madaamii keessa hojjetti mucayyoon kunii wanti isaan haasaa jiran sagalee dileet irraa godheetiin jira jechuudha. Muutii qabseetiin jira irraa. Mucayyoon kunii kan ishiin baateef hojiidha malee wanta hamma raawwachaa jirtu kana miti jechuudha. Maallaqa itti kennamte maallaqaan jechuudha. Mucayyoon kun akka daa'ima xiqqashuutti kan ishiin gowwoofamaa jirtu. Daa'imni xiqqashuun iyyuu yeroo har'aa keessatti maallaqa fuuldura qabdee gowwoomsuutii hin dandeessu yeroo hammaa kanatti jechuudha. Ijoollee duratti hoo ta'e malee ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti isinii jechuutti nan barbaada. Maarree viidiyoo kana sheer laayik akkasuma immoo yaada qabdanillee koomentii jala kaa'uudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Haaraa kan dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jechaati. Sabiskiraayib godhaatoo gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo mallattoo alarmii xuquudhaan gurraachessaa wantoonni yeroo yerootti asirraan darban akka dafee isin qaqqabuuf isiniin jedha. Viidiyoo koo immoo laayik sheer godhaadhaa ittiin kaffaltanii yaadni dogoggoraa yoo jiraate immoo na sirreessuu dandeessu isiniin jedha yaada qabdaniini. Egaa obboloota koo mucayyoon kunii akkuma argaa jirtanii mucaa madaamii wajjin kan ishiin haasa'aa jirtu. Mucayyoon kunii amantaa ishii ortodoksiidha. Bakki ishiin galtu immoo musliima jechuudha obboloota koo. Egaa mana jiraannu keessatti amanamummaa qabaachuun inni duraa fi inni jalqabaa jechuudha. Nama biraatiif otoo hin amanamin amantaa keenyaaf akkasuma immoo ofiidhuma keenya mataa keenyaaf amantaa keenya irratti dirqama amanamuu ta'uu qabna jechuudha. Maaliif amantaa keenya irratti yoo bakka har'a jirru kanatti ofitti amanamummaa fi bakka wanta argaa qabnu sanaaf jaalala kabaja yoo qabaanne wanta kamiiniyyuu isa jijjiiruti yoo baanne amantaa biraallee gaafa fudhanne amantaan inni amma keessa jirru kun nuuf hin ta'u yoo ta'e gara biraatti illee kan sochoonu ta'e amantaa itti dhaqne sanallee akka sanatti jabeessinee qabachuuti dandeenya. Waaqayyos ta'e seexanillee nama jabaa nama hojii hojjechuu danda'u nama cimina qabu barbaada malee wanta cimina hin qabne kan barbaadu hin jiru. Kanaaf iyyuu obboleettiin kun wanti ishiin gootee yoo jiraate mucaan madaamii kunii amantaa mucayyoo kana ortodoksiidha. Amantaa musliimaa fudhadhu jedheen jechuudha. Maariyaami allaatu ishii fide malee ishiin bakka uumamadha. Ishiin faayidaa siin qabdu waan akkasii kana jedheeni ture jechuudha. Mucayyoon kun lakkiin barbaadu jetteeni gaafa inni birrii fuudhee birrii itti mul'isu birrii sana harkaa fudhattee shaadaa qabatte jechuudha. Shaadaa qabachuun mucayyoo kana ammeenya ta'ee otoo hin taane mucayyoo kana galee fi otoo jechuudha. Maallaqa kana fudhachuu baatte galee fi otoo fudhatte baay'ee bareeda jechuudha. Borullee mucayyoon kun gaafa gara biyyaatti deebite amantiin ishee sanatti deebuutii dandeessi. Har'a tarii viidiyoo waraabuudhaaf ta'uu danda'a. Akkasuma immoo dhugumaan iyyuu mucaan kun shaadaa qabachiisuutii danda'a jechuudha. Garuu mucayyoon kun bakka maallaqaan jechuudha amantaa ishii kan ishiin jijjiirtu mucaan maallaqa fuuldura qabeeti kan inni akkas godhe. Obboloota koo wanta akkasii kun sirrii miti jechuudha. Amantaa biraatti illee hin xiqqeessuudha. Darbees immoo gola jiraannu keessatti gaafa nuti isaan nu haa jaalatan jennee to'i amantaa keenya gaafa dhannee jijjiirru yookaan immoo amantaa keenyaa fi dhaabata hin qabnu amanamummaa hin qabnu yoo ta'e akkuma arginetti waan arginee jijjiirra yoo ta'e isaaniyyuu nu taazzabu isaanillee nu amananii mana isaanillee nutti kennanii hin deeman jechuudha. Fakkeenyaaf ani mana kana keessatti amantaan keenya gargari jechuudha. Isaan kaatolikii ani immoo prootestaantiidha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaanii alkoolii tokko fayyadamu jechuudha. Nyaata wajjin nyaatatti kan dabalanii nyaanni alkoolii itti dabalanii hojjetan hin jiru. Yeroo isaanii nyaata kana nyaadhu naan jedhu jechuudha. Yeroo hedduu yeroo isaan nyaadhu naan jedhani lakkii amantaan koo hin dhorkaa ani amantaan koo akka badu
akka inni na jala badu hin barbaadu. Amantaa koo dura ani ofii kootii du'uu naa wayyan jiran dhugaa waaqayyoo dhugaa rabbiiti jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha jarri amantaa ishii baay'ee jaalatti. Amantaa ishiitti cimtuudha. Bakka akka sana naan jedhu jechuudha. Macaafa qulqulluullee rabbi ishee eebbisu madaamiidhuma kootitu yeroo jalqabaatiif jechuudha. Diliiverii naa jajje birri kiyyaayyoo fudhadheyyuu ishiitu diliiverii naa jajchiisee sagalee lookeeshinii iddoon jirullee yeroo sanaaf haaraadha waan ta'eef ishiitu naa qabsiisee akka sanatti naaf ichisiifte jechuudha. Amantaa namaatti illee hin bu'anii akkasumallee anillee amantaa isaanii kabajee fi akka sanatti walii wajjin jiraanna. Kanaaf iyyuu jechuudha gaafa nuti amantaa keenyaaf amanamummaa hin qabnu yoo ta'e amantaa keenya akkuma barbaanne goona yoo ta'e isaanillee bakka nu namananii beektanii waanuma nama namne isaanitti fakkaata. Kani amantaa keenya wanta itti amannee jirru sanaaf kan hin amanamne immoo dhugumayyuu eenyumaaf iyyuu amanamuutii dhiisuu dandeenya siniin jira. Egaa obboloota koo gama kamiyyuu kan jirtanii amantaan tokko isinii galeera yoo ta'e barumsa isaa barattanii sin baasaa itti sin adeemsisa yoo ta'e akka sanatti fudhadhaa malee wantoota akkanaa kana hin raawwatinaadha siniin jedha. Darbees immoo ijoollota madaamii wajjin abbaa manaa madaamii wajjin akka kana teessanii too'ii inaasa siniin jedha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jarri koo yeroo tokko kootuun wajjin taa'itoo nyaadhu dhugaa sannaan jedhanii natti hin tolu jechuudha. Maaliif bakka natti hin tolu wanta ta'e bakka natti dhaga'ama hojjettu mana isaanii akkan ta'e yeroo kanatti isaan gita taa'ee nyaachuun bakka jira miti gadi of deebisuudhuma wayya jechuudha. Ol of qaqqabanii tuffatamuudha irra jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo isiniif hin malleellee in taa'inaa iddoo isiniif hin malleellee dhaabattanii hin haasa'inaadha. Wanta dhufta sana irratti xiyyeeffadhaadha. Kanarraa nafe walitti dhufeenyi akkanaa kun garaallee akka isin fudhatanii garaallee akka isin baranii bakka miidhaa waan tokkollee amma isinirraan ga'anitti ga'uu danda'u jechuudha. Maaliif nama tokko wajjin ammuma atitti sitte garaa kee beeka ammuma atitti sitte jireenya kee dadhabbii kee cimina kee hanga sana hubata jechuudha. Kanaaf iyyuu araboota wajjin akka sanatti gadi of lakkisanii keessumaa ijoollota isaanii dargaggoota isaanii abbaa manaa isaanii wajjin haasa'uun baay'ee gaarii miti siniin jedha. Maqaa keessaniifillee gaarii miti akka kanatti viidiyoo waraabamtanii yeroo miidiyaa irra ooltan obboleeyyan keessa sin argu maatiin keessa sin argu. Obboleonni gaa'ela dhaabattanillee jireenya gaa'ela keessanii irrattillee rakkina fiduutii danda'a. Kan ganaallee gaa'ela dhaabattan rakkina fiduutii danda'a. Kanaaf iyyuu siniin jedha obboloota koo iddoo keessan beekatoo iddoo keessan jiraadhaadha. Har'a qofa waan sinitti toleef har'a qofa waan sammuu keessa firii godhuufi taphachuun waan tokko isaa wajjin akka barbaaddanitti jireenya keessan boruu irratti dhiibbaa akka hin geessisnetti bakka daangaa isaa beekatoo daangaadhuma isaatiin walii wajjin jiraadhaadha. Asitti immoo jechuudha keessumaa amantaa musliimaa kan taatan na of kaastaa jechuudha. Dhugaa amantii kanarraa dubbachuuf otoo hin taane haalli mucayyoon kun gootee sirrii miti jechuudha. Mucaan maallaqa fuuldura qabeeti kan inni mucayyoo kana shaadaa qabsiise jechuudha. Mucayyoo kana borullee bakka amantaa ishiitiif erga hin amanamne nuufillee hin amanamtu jechuuniti danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu amantaa kam keessayyuu jiraadhu wanta tokko amma siif galutti dhimmichi dhimma lubbuuti waan ta'eef dhimma lubbuu keetiitiin hin qoosini. Amantaa kam keessa bakka beentees ta'e kiristaanas ta'e musliimas haa ta'u wanta tokko hamma hin hubannetti amma irraa hin beeknetti waan qoshaashaa waan birrii bakka birrii amma finnee hojjannee fiduutii dandeenya jechuudha. Kunoo birriidha biyyaa yoo baaneyyuu kana wanta akkasii kanaanii ulfina keessan amanamummaa keessan akka gadi buusu hin godhinaadha. Madaamota keessaniin ministeerii keessaniin jaallatamuudhaaf jettanii takka waan hamaallee hin hojjetinaa hin raawwatinaa hin dubbatinaa isiniin jedha obboloota koo of eeggannootii taasisaadha. Yaanni qabu kanumadha. Dogoggorri yoo jiraate na of subscribe, share, like and comment. Thank you for watching. Kenna Jalila.